Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheeka gaafiin qabaa gaafii gurguddoo laman qaba. Sheeni isaanii anaa miti. Allah Sheeni jedhaa isaanii. Fatawaa Waan jiran fatawaa. argitanii anjala jiraa iyyuu bar. Argitee akka jalata isaan gubbaa jiran san isaan ayyamsiifadhaa isaanii. Ishee ustaas Farahaan isin naaf eeyyamaa. waa'ee isiin Laa isaan gaafadhaa anammaaf bakkiteen kiyya manuma kiyyatti gaafa dhuftan inshaallah walii deebisu yoo beeke deebisa yoo hin beeke Jechuun. jedhama. Giddiin itti dhiiba. Faraanillee achi warra jiran. Yaani jechuun waa'een gaafattaan hin eeyyamaaf ustaazaa fi nan eeyyamaa fi inshaallah ta'e. Inshaallah. Si malee namni fatwaa akka biraa akka dhuftanii hin gaafanne mana fatwaa maa miti waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaani waa'ee munaadaraa asirratti ta'u waan ta'eef. Amma Akkas barbaadeenillee akkas barbaadeenii buqqaafachuu iyyuu hin barbaadu hayyamuu fi osoo hin ta'in an buqqaafachuu hin barbaadu manni kun mana fatwaa osoo hin ta'in mana wangeela itti barsiisanii fiildiin kiyya bakka Ay biraatti. tasa. Salaamu alaikum ishee warahmatullahi. kanaan deebis ture ustaaz. Ishee kanaan deebisaa bakka. Yaani gaafiin kanaan wal fakkaatudha kanaafi. Ishi kana siifaa deebisa. Wal. Ishi ustaas sheeka gaafiin koo akkana jettee ani maatiin kiyya kufrii irratti du'anii nuti immoo musliimaa alhamdulillah keessaa nama lamatu musliimaa miti. Qabeenya isaan gatanii du'an kana lafa hiratanii laakiin alhamdulillah yani ani hirachuun barbaadu obboleewwan koo musliimaallee hirachuun qabdaniin jedheeni maaliifi musliimni nama kaafiraarraa haja warasneef keenyallee isaan warasuu haja hin dandeenyeef jechaadha. Lolli uumamee obboleewwan koo kaafiraa gidduu an musliimaa gidduu lolli uumamee xiiqi'aan kan ka'e ati hirachuu qabda han jedhu ani biyya ormaan jira kiyya keessa naqanii jechaadha yaani anas hirmaachisanii laakiin gaafan galee isaanitti tan deebisa haa ta'uuti obboleewwan kiyya kun ananullee fakkaatan ni jiranii naanna'uma sanii dhaamsa kana akkamnaaf dhaamtu obboleewwan kiyya akkan isaan amansiisu haqan godhatan haja ta'eef obboleewwan keenya kufriirra jiranillee gizee san hin lolleenii kanarratti haqan qabnu laakiin dogongorarraan kan ka'e isaanis fudhatanii akka maal naaf himtu kanarratti. Dubbii bareedaa awwalan nuti. Akkuma fedhe namni illee baay'ateef haqa jala deemna malee nama jala hin deemu. Kitaaba jala deemna. Kitaabni nu jala hin deemu. Nutu kitaaba jala deema. Kana naa qabadhaa. Qur'aanni rabbii kun صالح لكل زمان ومكان وشعوب تنقبدا قرآن ربي يكون صالح لكل مكان وزمان وشعوب زمن مراف طلب بوت مراف طلب حواس مراف طلب جيتشا شعبي مراف طلب جيتشا كن كزمن دراني تبي كشيء كزمن تطوري كن أما موتين قرآن وان غنا فول دركتي هاسياك situ quraana jala deema malee quraanni si jala hin deemu takka chinnaa qabi. Lama gaafii kaaftee deebii ufumaa kennite. Nuti hin dhaallu jettee hin dhaala nadiisumaan jira. Kaafirri muslima hin dhaalu muslima kaafira hin dhaalu. Nabi jedhe alayhi salaatu wassalaam ana sheekaa rubeetiin. Muslimni kaafira hin dhaalu kaafirri muslima hin dhaalu. Haqa takka irraa hin qabdu gama warasaatiin gama dhaaltummaatiin kufrii kaafirri muslima hin dhaalu muslimni kaafira hin dhaalu. Ufii keetii deebiste. Duniyaa sanillee fudhatuu akka hin qabdu. Achumatti gabaabinumatti kun. Obbolowwan kee ka islaamaa saniinillee yoo an islaame ammoo akka islaamummaan jettutti bula yoo jedhan waan islaamummaan jettu fudhatu gamanaan keessa seenanii gamanaan ammootiin hin ba'uun hin barbaachisu. Rabbitu quraana keessatti udkhuluu seenaa fi silmi kaafaa jedha. Islaamummaa kana keessa qaamuma maraan seenaa jedha. Qaama tokkoon aybaa qaama tokkoon seenaa rabbiin jedhe. Haqan godhattu warri kee kufri irratti du'e duniyaa isaanii dhaaluu hin dandeettu. Sii galaa duniyaa isaanii hin dhaaltu. Muslimni kaafira hin dhaalu. Kaafirri muslima hin dhaalu. Haganu dubbii gabaabaa. Okay, gaafii lammataa. Shukran jazakumullah khair. Gaafii lammataa dabala'u. Gaafii. Agenda harkaa jijjiirte uummata farashee farhaanii faakinu akkanatti shillaalan yoo rawaan taatan ta'eera rawaaluu Jalaati inshaallah tokko qofa dabaladhee. Dhiifama naa godhu. Ishi tole. Wanni Ishi. kanaaf yaadni nuti qodas na jette amantiidhaan irraa ay seente sanumaaf lashiidhe malee
warra kaan osoo ta'e gara sitti achi loladha gara mana kiyyaatti. Naannoo شكرا جزاكم الله خير. jazakumullahu khairan. Sheek tole gaafin koo lammataa obboleetti tiyya hangafa tiyya hedduu isheetu faamiliin kenne gizee san abbaabbaan kiyya kufriirra jira mucoon immoo musliima turte jechaadha. Gizee kana nikaan godhameefi namni karaa warri haadha kiyyaa musliima haa ta'uuti waa'ee amantii kana haajan baranneef hin beekanii abbuma kenna jedhanii karaa abbaatti dabarsanii jechaadha. Abbaan keenya nikaa godhee fi warrillee musliimaan ishii kadhatee kennamtee erga kennamteen booda nikaarra osoo jirtu ganaa hin sargeeffamne maatiirra osoo bira jirtu namni biraa bute kaafirri jechaadha. Buteet achi erga ji'a sadii turte booda badde bakka butamte sanii jechaadha. Baddee kara maatiitti deebite gaafa maatii biratti deebitu ishii garaan taa'e tureeyyuu jechaadha. Gizee garaan taa'u kana baay'ee dhukkubsattee hedduu takka kara ji'a afurii kana dhukkubsattee ilmoon tun baate. Achumaan erga isarraa immoo bayyanattee gurbaan duraan nikaa hidhate kun hiriyaa ishii hedduu ishii jaalattuutu jira. Ishii ammariyatee akka ishii deebisee butuuf ishii wanni arafaa beellama godhee arafaa salaanna jedhiitii naa qabadhu kottu jedheeni. Innumti haqa irraa qabatu sun jechaadha. Achumaan mucoon tun achumarraa akkuma erga ilmoo san garaa keessaa bahee erga bayyanattee booda gaafa aflaa kana seetee ishiin deemte ishii wajjin hiriyaa ishii wajjin achitti butamte jecha hanaqa qabu nikaan irraa qabutu ishii butee bakkee kanatti ilmoon tuni nikaan kuni halaali moo halaali miti duraanuu nikaan irraa hin buune hin ga'ifne nama biraa jalaa butee malee akkami ilmoon tuni shari'aan alatti moo nikaa addisi godhama moo akkami amma ilmoonni ishii baay'ee gugurdoodha yaani kara umrii 18 gaaniiru hangafni jechaadha. Bakkee kanatti akkam naaf ibsitu. Maashaallah awwalan dursa namni beekuudha qabu intala islaamaa takka abbaan kaafiraa nikaa hin hidhu. Abbaan kaafiraa intala islaamaa takka abbaan kaafiraa nikaa hin hidhu. Namni nikaa isii hidhu qaadii islaamaatu isii hidha. Abbaan kaafiraa intala islaamaa takka nikaa hin hidhu dhibbaan dhibbatti hin hidhu. Awwalumaa wanni beekuu qabda. Intala islaamte takka abbaan kaafiraa abbaan sun nikaa aqarraan qabu hin hidhu. Waliyyii bichatu hidha waliyyii islaamaa. qaadii islaama yoo ammoo qaadiin kadhabamu taate maayubiihu liddaruuraa waan jedhamu jira waan daruuraaf namaa bakka shari'aan tigala yoo ka qaadiin biyya san hin jirre ta'u taate isiin nama sheeka wayii haa wakkalattu yoo rakkoon qaadiin maanuu hin jiru yoo taate nama sheeka wakkalattee sheeka santu bakka bu'aa. Abbaan kaafiraa intasala hidhu haqarraan qabu. Hin hidhu. Qaadiitu awwala. Dubbiin ammoo tiniin abbaasan tuidee naan jette. Naayyuu dhufuu didee bara haasawa dheeressitee wanni zuurii gara na deebi'e. Sheefaraa baay'ee. Osmaan wayiteen haasawni zuurii nutti deebi'e. Awwalumaa abbaan kaafiraa nikaa hin hidhu jennee nuti qaadiituudha. Nikaan kun akkam ta'a? Maani meetii yureen keenya abbaan ni hidhu jennee ni kenne meeti. Amma deebisanii ufire. Ilmoon dhalatte. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar masih ni. Ishi Ustaz jazakumallahu khairan Ustaz Farahan gaafin qaba miseejii sini barreesse naan deebisnee kitaaba keessan eessaanan argachuu danda'anii Dubaayin jira. Inshallah kitaaba Dubaay إنه فإن شاء الله سمون بإذن الله إنه فدين يادا كجرو دميرا وربي جد إن شاء الله أيا تولي الشي جزاكم الله خير أيه أساسي قالتوما شيخني دي بسني برادي ماني دبيغا ودا وركان في سبرم ساكتو نكا كان يدو قاضي لما لنا إبراهيم يدو أبان كافران نكا يدو أندندو دكيسان ومراتي كبدا ورغانا غرفون دوات اللي وانتن كبدا
Gaaffii bareedaa gaafatte hundi keessanuu rabbiin gaa khairii hunda isiniif haa filatu. Akkas akkuma jettee ni kaasan akkam godhaa ni kaasanitu haaromsatanii bareedina fakkaata obboleettiin baatina fakkaata. Rabbiin jazaa isaanii akka falu ustaaza keenyaa umrii isin haa dheeressu nuuf galatooma. Akkas diiniin wal kabajaa nama beekumsa qabu argan dabaree walii kennuun barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Haasaa namaarraa dubbii namaarraa namni waa hubata. Of qofa jechuunis gaariidhaa miti. Hikmaa tokko hin qabne tokkotu qaba. Fatwaan hikmaatti haajoma banagaraachin laay. Fatwaan hikmaatti haajoma. Rabbi hikmaa namaaf kennu. Hikmaatti haajoma. Beekumsatti tuma haajamee jiruyyuu hikmaatti haajoma. Rabbi hikmaa haa dabaluu fi hundi keessan ulfaadha. Gara barumsa keenyaatti deebina maal jettu meeshaa Allaati. Gaaffiin qabanaan jedhee ture hin beeku murteen kun irratti gaaffiin qabanaan jedhee ture. Kun fayyee kun kan jettu hin jirtaa murtee afwan murtee kan jettu hin jirtaa amma gara macaafa jiraatti tun seeni kun irratti gaaffii nan qaba kan jettee amma jirtaa fatwaan dhaabbateera asirratti jarri seenaan fatwaa akka gaafatan godhee fatwaan na biratti hin gaafatamu hin beektu hundi keessanuu kun seera mana keenyaati. Kun fayyee kun waan amma baran irratti gaaffii kan qabu hin jiraa jedha tokko tokko warri barreessaa waliin keessan naagal waan amma baran irratti kun fayyee kun waan jedhutti. Gaaffii namni qabu hin jira waa'ee isaa waliin wal qabsiisee waan dubbanne. Kitaabni Google irra hin jiru inshaallah. Essi galchaa essi maal isaa? Gaaffii waa'ee nama barsiise irratti namni qabu qofa naanaa jedhu. Qofa naanaa jedhu. Hin qabda hootee gara barumsaatti seena. Malee na galchii minaamin hin barbaachisu. Waa'ee kun irratti nama qabu nan galcha. Waan amma ofii koo barsiise irratti. Tole. Rabboo nama guddise malee hin ta'u. Ishi namni kiristaanaa gaaffii yoo qabaatte tokko tokko argu. Eessin kiristaana taanaan seenuu danda'a. Kiristaana dubartee dhiira ta'e minaamin ta'e ishiin isaan beeku. Kitaabni Google irra hin jiru inshaallah yeroo dhiyootti yoo rabbi jedhe nan galcha jedhee abdii qaba. Ammaaf garuu kulleennan appilikeeshinii isu yaala. Ammaaf garuu hin jiru. Hayyee warri Suudii ni jira. Dhaga'ama asa sagaleen koo. Nagaama. Akkam nagaa keeti? Jirra gaafiin qabaan illeeti gaafii xinnoo gaafadheetaniin ba'a. Hayyee orqoon jira. Gaafii gaafadheera garuu iddoo biraatti nama lama gaafadhee garuu deebiin isaanii garaagara. Gaafii lama qaba gaafii lachanuus gaafadheen ba'a. Innaa gaafiin kun tokkoffaani Nabiyyi Muhammad otoo hin dhalatiin duraa warri turanii eenyuun ergamaa godhataa turan tokko kana. Naa deebisi gaafii gara biraan qaba. Gaafiin ishee hundi keessanuu hubattan na fakkaata. Nabi Muhammadin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dura eenyutu nabiyyii ta'ee uummata san yookiin uummanni sun jala deemaa turanii jette. Banagaraachin laay muslimni kamuu gaafiidhuma itti gaafatte kana deebiima tokko deebisa. Akkaataa hubannaa kee ta'e jedheetii yaada. Anis nan dabala. Egaa akkaataa itti hubatte abbaa irraa hubatte irraa fudhatta. Nabiyyi Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dura jiru Nabiyyi Allah Isaa alayhi salaam. Nabiyyi Allah Isaa alayhi salaam nabiyyiin dura jiru argame isaani. Ergamaa Rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa isaanii keessatti ani nabiyyi dhumaati naafi Isaa gidduu nabiyyiin biraan jiru jedhan. Ergamaan biraa nabiyyiin hin jiru naaf Isaa gidduu jedhan. So nabiyyi dura kan ture Nabi Isaa alayhi salaam. Tole uummanni bara sana turanoo maal turanii eenyuun hordofaa turanii jette. Namoonni ergaan Isaa alayhi salaam inni barsiisaa ture fakkeenyaaf warra Israa'elotaa warra akkas akkasii gara Sooriyaatti ergamanii warri barsiisaa turani nabiyyiidhuma yeroo sana ergame hordofaa turani. Nabiyyii yeroo sana ergame hordofaadhaa turani.
Garuu san booddeetti deemee namoonni walirraa fagaachaa deemaniitu bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhiyaatutti wanti nabiyyi ta'an ergamaniifu namoonni barsiisa bara Ciisaan alayhi salaam barsiisaadhaa ture nabiyyi Ciisaan barsiisaadhaa ture dhiisanii karaarraa waan kaataniif rabbiin nabiyyi biraadhaa erge. Nabiyyiin Ciisaa alayhi salaam hamma ergamee fi bakka itti ergame barsiisee darbeera. Warri barumsa sana qabatanii biyyoota garaagaraa keessa faffaca'anii turan. Yahudoonni kan Muusaa alayhi salaam qabatanii biyyoota garaagaraa keessa faca'aa turani. Kan akka Yaman keessa illee jiraataa turani. Isinii galee naannoo Madiinaa keessa illee jiraataa turani. Karaa isaarra jirra warri jedhan. Isinii galee so haa ta'u garuu karaa isaarra deemaadhaan turre kitaaba Muusaan alayhi salaam barsiisaa ture irra hin turre jarri. Kanaaf Nabi Muhammadin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi rabbiin erge. Warri naannoo Israa'elii ka'anii naannoo sanarra jiran sun bakka garaagaraa biyya garaagaraa deeman karaa isaanii hordofnaa jedhanii deemu garuu karaa isaa hordofaa hin turre. Otoo karaa isaa hordofu taatanii otoo barumsi sun jiraate nabiyyi biraadhaan ergu. Garuu jarri karaarraa kaatanii Ciisaa yookiin Yesuus ka jedhamu kana Waaqa jedhanii sadarkaa malee kennanii fi ergamummaa isaa dhiisanii Waaqni tokko miti sadii jedhanii jennaan lakki Waaqni sadii ta'uu hin danda'u. Ciisaanis Waaqa ta'uu hin danda'u. Ciisaan ergamaa Rabbiiti. Rabbis tokkicha intahuu khayran lakum Ciisaa santu isiniif caala Rabbi tokkichuma jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin erge jechuudha. Saniifuu hordofaadhaan turre Ciisaas hordofaan turre Muusaas hordofaan turre jarri. Osoo Muusaa hordofaa turani osoo nabiyyi Ciisaa hordofaadhaa turani intahuu khayran lakum hin jedhu ture. Rabbi tokkichadha Ciisaa sadiin jedhinaa jedheen ergu ture Nabi Muhammadin. Sababa jarri Yesuus waan inni barsiise fudhachuu dhiisanii Muusaa waan inni barsiisuu dhiisanii Waaqni sadii abbaa ilmaa fura qulqulluu waan jedhaniif Ciisaan Waaqayyo ilma Waaqayyooti waan jedhaniif lakki jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala erge jechuudha. Akkamitti jennaan ragaan qabaa naa kenni shaadaan qabadhaa jettee kan jala shaadaan qabatiin barumsa akka barattan barbaanna nu shaadaa akka qabattan hin barbaannu barumsa akka barattan tole. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin gaafa erguuni tawxiidaa fi kan jara erge. Quluu laa ilaaha illa Allah tuflixuun jedhaa laa ilaaha illa Allah dhugaadhaan ka gabbaramu Rabbi malee hin jiru jedhaa hin milkooftu jedhaniin. Maaliif waggaa 13 guutuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanatti waamaa turan namoota? Maaliifidha? Wanti jarri waggaa 13 guutuu kana qofatti waamaa turan sagadaan jenne soomaa jechaan ture jarri waggaa 13 guutuu. Allah malee dhugaadhaan ka gabbaramu hin jiru isa qofa gabbaraa jechaa wanti turaniif yoo Allah dhiisanii Allah biratti kan biraa gabbaran yoo Waaqni sadii jechaa oolan Yesuus Waaqa jechaa oolan salaanni isaaniif soomni isaanii faayidaa hin qabu waan ta'eef dursa kan dursu Rabbi tokkicha sana beekuu waan taateef Rabbi tokkicha dhugaadhaan ka gabbaramu isa malee hin jiru kan isa malee jiru kijiba jedhanii waggaa 13 barsiisaadhaa turan. Dhumarratti Rabbiin Quraana itti buuse boqonnaa 471 irratti yaa kiristaanotaaf Yahudaa yaa warra Yesuusin hordofna jettanii yaa warra Musee hordofna jettanii yaa Yahudoota Musee hordofna jettanii warra Nasaaraa Yesuusin hordofna jettanii. Ciisaan alayhi salaam ergamaa Rabbii malee waa biraadhaa miti. Inni jecha ta'e jedhuun argame. Ammoo innama Allahu Allahan واحد توكو قفدا ولا تقولوا ثلاثة سديهن جدينا يو انتهوا الرأي كما خير لكم سنتو سنيف تعالى رب سبحانه وتعالى نبي محمد ارجع جود كنافو نبي محمد درا نمون نجران وقان إيرتشو كي سبيه قدون نبي محمد في عيسى سينغا باب صديبك قدون نبي محمد في عيسى وقون إيرتشو كي سبيه warri Nabi Muhammadin dura jiran Ciisaa hordofuu dhiisanii waan biraa gabbaruu waan jammaraniif Rabbiin Nabi Muhammadin ergee Ciisaa hordofaadhaan turre jarru nabiyyiin immoo isaaniif hin turre. Nabiyyiin Nabi Muhammadtu ergame malee erga jari karaarraa badaniiti nabiyyiin biraan ergamneefi siin jedha obboleetti kiyya sii deebi'ee rooti akkasi. Ishi yeroo sanatti isaanoo maalirraatti kan isaan nama barsiisaa turani? Quraan nama
Edda san darbaniiti edda Muhammadii dhufeetiiti kan inni irratti bu'ee jettan. Isaan maaliini kan isaan nama barsiisaa turan? Eenyutu? Kitaaba gara biraa qabu moo nabii warra darban jettan? Kitaaba gara biraa qabu moo maalirraati kan isaan nama barsiisaa turan? Moo quraanaatu isaaniifis jira kan biraa? Hayyee galatoom. Nun akka musliimootaatti nabiyyoonni ergaman kan beekaman quraana keessatti 25 Aadamirraa kaasee amma Nabi Muhammaditti kan beekaman. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota hedduu ergeera. Nabiyyoonni hedduu erge keessaatii gara 140 akkasi. Nabiyyoonni hedduudha. Garuu kan quraana keessa beekaman nabiyyoota meeqa? Nabiyyoota 25. Nabiyyoonni 25 kun yeroo ergaman garuu maal ergaman? Macaafa mataa isaanii qabu. Ergaa mataa isaanii fudhatanii dhufan qabu. Fakkeenyaaf nabiyyoonni macaafni kennameera jennee beeknu miti. Yes, 24 thank you Kadir. 124 kan macaafa qaban nabiyyoota 5. Ibrahim suhufii kennameefi suhufii Ibrahim wa Musa suhufii kan jedhamu kennameef Musaadhaaf Tooraattu kenname. Isaadhaaf yookiin Yesuusiif Injiiltu kenname. Nabi Muhammadiif Qur'aanatu kenname. Sinigalee so sababni nuti kan Isaa alayhi salaam misraachuu jedhameefu macaafamti isaayyuu misraachuu namni jedhameefu waanuma inni Nabi Muhammadiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi misraachuu gochuu dhufeefi misraachuu wanni jedhameefu macaafni isaa wangeela jechuun misraachuu dha banagaraachin laal injiila jechuun misraachuu jechuudha akka keenyaatti. Maal fi maaliin misraachuu gochuu dhufee yoo jenne wanti inni nutti himu hin jiru. Macaafa keessatti maal misraachuu gochuu dhufe Yesuus? Akkuma nabiyyoota kaanii waa barsiisuu dhufe yooti. Akka quraanaatti garuu maal jedhe? Boqonnaa 6 lakkoofsa 61 irratti. Boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي. لا يرو عيسى عليه السلام يا إلمان إسرائيل هو أني إرجما غرا كيسانيت إرجما يدوفيدا كيساني إرجما غرا كيسانيت إرجما يدوفيدا وانا فندرجرو كان دوغومس أمالله كان مو إسنجما تشيسو نبينا بودا دفو مكانيسا أحمد جدامو إسنجما تشيساي isin misraachuu sin godhaa jedhe eenyuun wamubashiran jechuun misraachuu sinitti gochuu isin gammachiisuuf isin basharuufan dhufee jedhe maaliin jennaan min ba'd ismuhu Ahmad nabiyyi Ahmad jedhamu ka booddee kiyya dhufuu jedheen tole amma kitaabni jarri ittiin dhufan maali sitti mee jedhe qoy al tokko kuni wangeela irraa akkas jedhe moo quraana irratti kan inni jedhe wangeela irra hin jiru garuu waan dursatti wangeela keessa Ahmad ka jedhu silmaayyuu utuu jira laaqaata hundi keessanuu silaamaa dhuftani garuu keessaa baafamee jira keessa hin jiru laakiin Muusaan Isaa alayhi salaam jedhee jira wangeela isaa keessatti wangeela ofii barsiisaa ture keessatti jedheera wangeela ofii barsiisaa ture keessatti warra Israa'elotaa barsiisaa tureera garuu wangeela wanni Israa'eliin barsiisaa ture sun kan Isaa alayhi salaam barsiisaa ture sun wangeela irra hin jiru maaliif jennaan fakkeenyaaf wangeelonni irra jira wangeela Maatiyos, Maarqos, Luuqaasii fi Yohaannis dabalatee immoo ergaa Phaawulos barreesse. Phaawulosiinuu akka jarri fudhatan kan taasise eenyu jennaan Baarnaabaasi. Baarnaabaastu namicha Phaawulos jedhu kun har'uma kee eegga Yesuus samiitti ol ba'eeti har'uma Yesuus natti mul'ate har'uma na ergee didichaa dhufe. Namni ragaa beef tokko hin jiru. Maaliif jennaan otoo inni dura akkuma warra nabiyyoota kaanii akkuma Yohaannis faate ookee jennaani. Namni Yahudaa ture duri Yesuusin ari'aa ture har'a ka'ee Yesuustu natti mul'atee na erge jennaan barattoonni fudhachuu didanii bara. Akka fudhatamu kan taasise Baarnaabaasi yaada isaa seenaa qorattanii itti otaatan. Macaafa laaltanii itti otaatan. Namichi Baarnaabaas bara Yesuus ture gaafa Phaawulosin achas fudhate garuu Baarnaabaas kitaaba inni barsiisu lakkin furannoodhanii keessaa darbatani. Maaliif darbatani?
Barnaabaasoo barataa Yesuus ture. Maaliif kee abaasan macaafa kana? Wangeela Barnaabaas maa kee abaasan? Phaawulos isa booddee dhufe iyyuu ergaa isaa kudha arfanuu barreessanii macaafa keessatti. Barnaabaas bara Yesuus Kiristoos wajjiniin deemaadhaa ture maaliif keessa baasanii jennaan Nabi Muhammadiin nabiyyii ta'uusaa dubbata wangeelli Barnaabaas. Nabi Muhammad maqaa isaaniitiin dhahee Nabi Muhammad namni jedhamu hin dhufa jedhee Yesuus barsiiseera dhahee dubbata. Hin gatanii wangeela sana kee baasanii. Kanammoo kan walii galee gate abbootii amantaa beeta kiristaanaa yookiin waldaa jedhamantu gate. Barnaabaas keessaa ba'uu qabaa jedhanii. Yohaannisiinuu wangeela Yohaannisuu dhumarratti fudhatani. Wangeelli jalqaba fudhate Maatiyos, Maarqoosii fi Luuqaas qofa ture. Turaniitu Yohaannisiinuu haa xiqqaatu iyyuu malee uluhiyyaa waaqummaa Yesuusiin hin dubbata amma ta'e iyyuu kan fudhatan. Yohaannisumaanu. So wangeela keessattuu Nabi Muhammadiin dhufa kan jedhamu jiraate maa naxalaa isaanii gadi garagalchanii dhufu nu bira maa hin maraatanii keessa kaa'u sin jechuu barbaadeen. Anyway kan amma sitti mee Quraana keessaati sin jechuu kooti. Quraana keessa Nabi akka dhufu nutti hime. Kanaafuuti kitaabonni nabiyyootaa kennamee jira siin jedha obboleetti kiyya. Inda nama kanaafiyyuu nabiyyi dura turanii rabbiin hojii isaanii jibbinaan yookiin gara biraatti isaan jijjiirrannaan nabiyyi jijjiiree Muhammad isiniif kennee jechaadha musliimotaaf akkati jechaa jirtutti. Dogongora kunis dogongorri keenya tokko sirrii dubbatte tokko dogongora. Inni sirrii dubbatte maalinni namoonni hojiin taane hojjennaan rabbiin hojii isaanii jibbee nabiyyii warra muslimootaaf ergee jette. Muslimootaan immoo maal gochaa erga kana dogongorte asirratti. Tokkoffaa muslimootaan hin erguufi ture. Islaamummaa nabiyyoonni barsiisan dhiisanii keessaa baanaan rabbiin erge. Kan erge moo muslima qofaaf hin ergine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addunyaa guutuudhaaf erge. Addunyaa guutuudhaaf erge. ربين قرآن ساكي ستبقونا دي دمي شلق قوسة قرأتي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بقونا دي دمي تقول قوسة دي دمي تقرأتس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربين سبحانه وتعالى فرقان قرآن أقافك جباء الدباس قربتش إسان رتبوسه الدنيا لا في مواقع كتشيسا قد إسان رجع الدنيا برجع ماله مسلمة دمه يمكن مسلمات رات بيبتو كنا كفا في نرجم الدنيا كان أفهمله رحمة جرى لا في السجونة أكاد بالدراجة رباستوف إرجني جد ربنا سبحانه وتعالى صنيف كان إرجع من الدنيا لا في لوجا مجرد قرار ربنا الدنيا ما كان في إرجع كم بدي الدنيا قوتونا كان ربنا توكيشوم سوديسي الدنيا قوتونا Garin Yesuusin ilma Waaqaa jedhe, garin ammoo Yesuusin Waaqa jedhe, garin ammoo ergamaa jedhe. Banagaraachin laay bara Iisaa alayhi salaam namoonni bakka sadiitti qoodamani. Bara Iisaa yookiin Yesuus bakka sadiitti qoodamantu jiru. Warra Yaaqobiyyaa jedhamantu jiru. Namammoo warra maal jedhamantu jiru. Maqaa qaban sadan isaaniiyyuu. Warri kaan Iisaa alayhi salaam nabiyyiidha jedhani. Tokko ilma Waaqaatii jedhe. Tokko mola warri kaan gariin immoo sadii keessa maal jedhani lakki Waaqaa jedhani. Warri Waaqaa fi ilma Waaqaa jedhani yeroodhaa booddee walii galanii eenyuun balleessanii warra Yaaqobiyyaa kana balleessanii. Warra Yaaqobiyyaa kana warra ergamaa Rabbiiti jedhan kana mututu godhanii lafarraa fixani yeroodhaan booddeetti. Zurriyyaan sun utuu warra jiraateeti silaa biyaansi kiristaanonni xiqqoo ni hubatanii ture balleessan. So baruma sana keessattuu jarri wal dhabaadhaa dhufanii Waaqayyo biratti Waaqayyo biraatu jira sadii jedhanii kaan immoo ilma Waaqayyooti jedhanii aqiidaa isaanii islaamummaarraa bahaniiru waan taateef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin argee Yesuusis nama nabiyyiidha. Rabbis sadii miti tokkodha. Dhugaadhaan gabbaru Rabbi malee hin jiru. Warra dhagaa mukaa gabbaruunis dhagaa mukaa hin gabbariina. Rabbi tokkicha gabbaramaa jedhanii addunyaa guutuudhaaf ergamani. Addunyaa guutuudhaaf ergamani. Walii gallee haadha kiyya.
Okay, kanallee kanumaan biraa darbinu gaafii gara biraan qaba. Ayyee. Arraamaan kan jedhu keessa quraanuma keessa arraamaan keessatti warreen rabbiin sodaatanii fi jannata lamatu jira jira. Isaan keessaa waa baay'ee dudubbataa egaa isaan keessaa jedhee madda lageenii maal jedhee deebi'ee dubartoota babbareedduu kan jenneen illee namni illee hin xunnee jedha. Kuni maal jechuudha? Dubartoonni immoo maal godhu jannata keessatti nama eegu? Kan jenneen illee namni illee hin xunne jechuun immoo maali? Namni fi jinniin maali? Ayyee. Gaafii bareedaa gaafatte. Banagaraachin laayii gaaffii namni yoo gaafatu hin jibbina. Bakka sii galee naa galee dheeroo sii hin galle moo naan galle jedhee gaaffii bareedaa gaafatte musliimonni sirrii dhaggeeffadhaa. Otoo bakka kirkirii wayitti ta'e dingata siniinuu sin tagabba'uun hin mala sirrii dhaggeeffadhaa. Maal jettee? Lam yaxmithunna insun qablahum walaa jaan. Jannata sana keessatti kan dur jalqaba jinniinis ta'e namnis kan jara hin tuqneetu jira. Gaafa jedhu tokkoffaan dubarri maal achi keessaa hojjetti? Lammaffaan immoo kan jinniin hin tuqne jechuun maal jechuudha? Jinniin dubara hin tuqaayyuu jette. Akkasii hunda ogoruu baadha. Kan jinniin illee namni illee hin xunne maal jechuudha? Galatoom. Karaa lamaan hin deebisaaf. Karaa lamaan hin deebisaaf. Tokkoffaan jannata kan galu nama qofa miti jinniinis jannata galti. Jannata kan galu nama qofa miti jinniinis hin galti. So jannata kana keessatti ilma namaatiif namumatu qophaa'e jinniidhaafis jinni akkasii qophaa'e. Kanaaf waa'ee jannataa gaafa rabbiin dubbatu jannanni nama qofaaf osoo hin taane jinnootaaf illee warra rabbiin abbadaa jiraniif jannanni akkuma jiru maal jedhee xuural ayn kan jedhamu kan jannata keessa jiru kana kan namoota namni addunyaa kana irratti kan takkaa argee tuqee hin beekne sirriitti ilaala. Nama kan taate san kan namni takkaa tuqee hin beekne kan warra jinniidhaaf qophaa'ellee jinniin kan tuqxee hin beekne. Saamishaa akka jedhu sin ol galchaa ol harkisaa meejoo argaan jiru tokko tokko barreessu. Sii galee kanaaf isa xuural aynii kan namaa sanas namni takkaa argee tuqee ishee hin beeku. Kan warra jinniif qophaa'e xuural aynii jinnootaas jinnoonnis arganii tuqanii hin beekani. Kanaafuu lam yaxmithunna insun qablahum walaa jaan. San duratti jinniinis argitee jara tuqxee hin beektu. Namnis jara tuqee hin beeku. Kan jinnis jinni kan namaas namaa. Kun hiika sirrii fagalaa tokko. Karaa tokko immoo siif haa deebisu. Karaa biraa. Karaa biraa. Dubartiidhuma namaatu jira achi keessa yoo osoo jenne. Dubartiidhuma namaa gala namumaaf qophaa'e qofa osoo jenne. Sirrii dhaggeeffadhaa. Xuural ayni achi keessa jirtu namumaaf qophoofti osoo jenneeti dhugaadha. Xuural ayni achi keessa jirtu namnis jinniinis takkaa ishee argee hin beeku tuqee hin beeku. Maal jechuudha? Yoo jenne jinniin addunyaa kana irratti dubara meeqa keessaa gaallabaa jirti. Jinniin karaa lamaanii tokko itti galtee akka barbaadde ishee gochaa jirti kan qullaa asirra ishee gulufsiisaa jiru jinniidha. Kan harma ishii akka intinii akka surguftu jinnii turgufsiisa asirra baate. Kan sagal gaggaraga ishiisu jinniidha asirra. Ishee miti. Jinniin tuqeen hin beeku. Asitti jinniinoo dhukee irraa kaasti kan dhukkubsatee kan meeqa keessaa inni kiristaanaas kee habaasa kan musliimaas kee habaasa meeqatu jira. Agartee warra jinniin tuqe warra addunyaa kanarraati. Xuural aynii achi immoo jinniin argite ishee tuqxe hin tuqne. Walii gallee